Ana tol qabde eenyuut gadi qaba harka keetu irraa deebisa daba eeseeqin sixinaasiyootti cufanii re'oobotiin garuu takka hin danda'anii. Oduu gammachiisa jiraattota magaalaa Hamboo fi naannawa ishee mara waldaan Kiristoos biiftuu addunyaalessaa Hamboo sadaasa 2023 kan turu jechuunis Horwaaree booddee sa'aatii 9 irraa eegalee jimaata guyyaa guutuu sanbata guyyaa guutuu akkasumas dilbata guyyaa guutuu konfiraansii hafuuraa guddaa isiniif qopheessinee jirra. Maarreegaa isinis hirmaattota sagantaa kana akka taataniif affeeramtaniittu. Saganticha irratti sagalee waaqayyoomnaan ni lallabama. Dhukkubsattootaaf ni kadhatama. Warreen humna hafuuramaan qabamaniif birmaduu bahuun ni ta'a. Waaqayyoon ni waaqeffatama, ni jajama. Tajaajiltoonni keenya Raajii Abbabee Dirribaa, Raajii Dinqaa Taaddasee, Faarfataa Dirribaa Dinquu, Faarfataa Abdii Magarsaa fi Faarfataa Abbee Bareechaa waliin ta'uudhaan waaqayyoon ni waaqeffanna, ni jajanna, ol qaqqabna. Teessoon keenya tootaalii bukkeedhaan daandii Koobilii gara daandii Gamshuutti geessu meetira 300 gadi siqnee argamna. Andad abamira dibata jabasu Yesus nadibera andad abamira dibata jabasu Yesus nadibera.